marii biyyoolessaa ilaalchisee ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa haaraa dabarsanii jiru. Ergaa isaanii gabaabinaan isiniif dhiyeessina. Oduu mootummootaa fi odeeffannoo haaraa argachuuf chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Vision oduu Ministeerri muummee mootummaa federaalaa Dr. Abiy Ahmed yeroo Itoophiyaan marii biyyoolessaa guddaa fi seena qabeessaaf qophaa'aa jirtutti uummata Itoophiyaa maraaf ergaa waamichaa dabarsanii jiru. Dr. Abiyyin ergaa isaanii keessatti mariin biyyoolessaa guyyaa boruu eegalu waltajjii siyaasaa qofa osoo hin taane carraa egeree biyyattii fi dhaloota dhufuun murteessaa ta'uu ibsanii jiru. Akkasumas namoonni nageenya waaraa, tasgabbii fi badhaadhina biyyaaf hojii hojjetan hundi yeroo ammaa mootummaa fi uummata waliin dhaabbatanii hojii isaanii akka cimsan gaafataniitis jiru. Ministeerri muummee seenaa mootummaa keessatti injifannoo Adawaa yaadachisuun akkuma abbootii fi haadholiin keenya bilisummaaf kabaja biyyaaf wareegaman dhaloonni har'aas itti gaafatamummaa seenaa bu'uu akka qaban dubbatanii jiru. Dabalataanis yeroo hammaa Itoophiyaan kan barbaaddu walitti bu'iinsa osoo hin taane marii waliigaltee beekumsaa fi nageenya ta'uu ibsuun rakkooleen biyyattii marii fi waliigaltee biyyaalessaatiin furmaata argachuu akka danda'an ibsanii jiru. Dhuma irratti qormaata nu mudatan hundi marii naga qabeessaa fi waliigaltee biyyoolessaatti ceenee gara badhaadhinaatti ni malla. Akkasumas yeroo amma biyyattii meeshaa waraanaa osoo hin taane waliigaltee beekumsaa fi bilchina yaadaatti rakkoo kun barbaachisaa ta'uu himanii jiru. Ministeerri muummee mootummaa isaanii Itoophiyaan yeroo murteessaa keessa akka jirtu himuun marii fi waliigalteen biyyoolessaa qormaata biyyattii furuuf karaa murteessaa ta'uu dubbatanii jiru. Haa ta'u malee yaadni mootummaa kun yeroo dheeraa marii siyaasa bal'aa uume keessaa tokko ta'ee itti fufuu gareewwan siyaasaa fi qaamoleen hawaasaa tokko mariin biyyoolessaa hirmaachisaa ta'uu fi walaba ta'uu isaa irratti gaaffii kaasaa turani. Mootummaan garuu mariin kun rakkoolee biyyattii karaa nagaan furuuf qophaa'uu ibsaatii jira. Akkuma mootummaan ibsetti mariin kun mootummaa paartilee siyaasaa, abbootii amantii, hayyoota, dubartootaa fi dargaggootaa fi bakka bu'oota hawaasaa walitti fiduun egeree biyyattii irratti mari'achuuf kan kaayeffatedhas jedhani. Yeroo ammaa kanatti bu'aa marii kana maal akka ta'u yeroo itti aanu keessatti ifa ta'uun eegamaatis jira jedhani. Uummanni fi qaamoleen siyaasaa hedduun adeemsa isaa xiyyeeffannoon hordofaas jiraachuu himanii jiru.